remains a major sticking point in ceasefire negotiations between the US and Iran. Donald lawfully seizing ship and taking crew. This. We have been here. Is likely still buried beneath the rubble of a facility bombed by the United States last year. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن طموحات إيران النووية استمرت A small percentage of missile making facilities. Donald Trump will never, under any circumstances, succeed in his attempts to besiege our great nation or launch a full-scale ground invasion. And we are finally witnessing a lull. The supreme leader of Iran, Mojtaba Khamenei, it was a state part of their retaliatory action named Operation True Promise 4. Iran Kimtata galgala ibla soddoma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh de fanno bagiddu galensa qabanne dhiyanne jirra dursan gafota odum. Iran supreme leader says US has no place in the Gulf or Sea of Oman. US only at the bottom of its water. Kanakan jadana Bango Republic Islama ilma Ayatollah Sayyid Hussein Ali Khamenei Mujtaba Ali Khamenei ting Ganan Republic Islama Ayatollah Mujtaba Khamenei akas jadan American qabiye galana walo Kenya Omani fi galana Persia ra dhimma himattu sin qabdiddo sin argattu barbaddu qabiye mata shitti dhimma bawdan deessi kun sarara dima jachon qajelfama dabarso idiyalen warra lixa dabalataniitiin balballoomsu irratti argamu ni warraaqsa eegdota Republic Islama Iranism alella gita in qabne akka fudhachuu jiranii fi ajajni guddaan dooniiwwan waliigala hula Hormuz American cabsoo foggoroof deemte yeroo kamiyyuu caala adabbii gita ta'ee fi madaalaa ta'eef Amerika barsiisuu akka fudhatamu Major General Amir Hatami irraa beeksisanii jiran gabaasamaadhee Tasniimi Fars News Associated Press The World Journalist Streaming Financial Times wal duraa duubaan dhageettu tiiwwan daqiiqaa 90 imala dippiloomaasii fi dhimmoota murteessoo waraana guyyoota Sodomi Sagalin Bodam Ministeri Damiala Republic Islam Dr. Sayyid Abbas Arakchi Jilasa wajjin Moscow itagaw simanna nadda taasifamu fi President Republic Russia Vladimir Putin wajjin hala dippiloomaasii fi dhiba Amerika isaan gidduu jiran irratti Vladimir Putin marii ifooma murteessa kan taasisan ta'uu fi adeemsonni dhimmoota dantaa Iran irratti Russian tumsa waliigaltee hojmata dippiloomaasii imaammata waliigaltee waggoota 20 sirna waraana dinagdee fi hariiroo naannoo irratti mallatteessan hojmata akka hiikamus Ministeerri Damee Alaa Raashiyaa Sergey Lavrov beeksisanii jiran Raashiyaan humna deeggarsaaf loltoota lafoo gara Teeraanitti barbaachisaa taanaan erguuf murteessus Dmitry Peskov dubbimaan qondaala masaraa Kiremiyaa kan Pirezidaanti Putin ibsanii jiran gabaasa oduu daa'imtuu qondaaltota Moskoo wabeeffataniin eeruu kan kenne gabaasni Financial Times deeggarsaaf loltoota lafoo barbaachisaa taanaan gara Teeraan erguuf murteessuu kan jedhu wajjira dubbimaa qondaala Kiremiyaa Dmitry Peskov wabeeffachuun Russia Today Middle East Monitor The West Asia Report TV Tasniim gabaasanii jiran balballoomii keessatti dhageettu gama birootiin wajjirri President Putin hoogganaa bulchiinsa waliigalaa Riippaabilikii Cheecheniyaa wajjin mari'achuun dhagame dhimmoonni waraana Ukraine fi Iran irratti deeman irrattis Ramdan Kadyrov wajjin mari'achuu isaanii fi Cheecheniyaan loltoota 70,000 ol gara Teeraanitti erguuf qophii xumuru dubbimaan General Ramdan Kadyrov har'a ifa baasee jira kun ammoo Amerikaa fi Israel bowwatti ta'u galaalchamaadhee miidiyaalee idil addunyaa Military Defense Russia Today Sputnik fi Newsweek wabeeffanni wal duraa duubaan gurraan isin geenya lammiileen Iran kumoota dhibbootaan lakkaa'aman kabaja birmadummaa fi biyya isaanii weerartoota irraa qolachuuf qajeelfama ministeera raayyaa ittisaaf humna warraaqsaa eegdota Riippaabilikii Islaamaa IRGC gammachuudhaan simachuun dhagame kanas akka gabaasni Fars News Tasniimiif Iran International fi miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiranitti 100,000 of Iranian join IRG's mission box as Mujtaba plan jechuun gabaasanii gabaasamaadhee balballoomii bal'ina qaama oduu keessatti kan isin dhageessifnu ta'a. Gabaasni New York Times odeeffannoo maxxansee fi Amerikaan waraana saaquun wal afaan dhufoon hedduuwwan raajesse. New York Times irra waaree booda ture kan maxxansee Amerikaan galoo galaana fuula Hormuz irratti hanga Riippaabilikii Islaamaa iddoowwan istiraatejii jette irratti riphanii kan qophaa'aniif maqaa dippiloomaasiitiin yeroo bitataa kan turan Pirezidaantii
Pirezidaantiin afurtamii torbaffaa Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp tarkaanfii Iraan harka micciirreetiin dippiloomaasii fi akka barbaannetti amansiifnatti waan wixxifan fakkaata. Qabxiiwwan yaadrimaa Islaam Amar Paakistaan irraa fudhatan kan Iraan dhiyeessite irratti erga paartii Riippaabilikaanotaaf Peentaagoon mari'atee booda wanti hangammaatti ifoome akka hin jirre Islaam Amar beeksiftee jirti. Trump Genius Plan Fails USI News Strike Option. Waraanni guddaan kanaan dura isaan galmaaf kaayyoo addansan waan gufateen fakkaata. Trump riphanii maqaa dippiloomaasii jedhuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu jedhuun meeshaa sassaabbataa kan jiranii fi humna isaanii cimsataa akka jiran Axios saaxilee jira. Har'ammoo Financial Times tarkaanfiin Trump fudhachuu jedhu Iraan harka micciiree akka waltajjii isaanii jalatti hacuucamtu barbaada jedha. Middle East Monitor The West Asia Reportive World Journal Extremis kana mirkaneessu. Takaroon hoogganaa Riippaabilikii Jarman Friedrich Merz fi Donald Trump gidduutti dhimma waraana ba'aa gidduu galeessaa Iraan Israa'eliif Ameerikaa gidduu ammas jechoota lammaffaan deddeebite. Trump finiineet jira. Friedrich Merzis dubbitti tuffitiin laaluun ammoo Iraan guutummaatti olaantummaa Ameerikaa waan cabsite fakkaatti jedha Financial Times. Emmanuel Macron pirezidaantiin Firaansitti badarbe dubbitti atakaaroo kana fakkaatu pirezidaant Donald Trumpitti yoo deebisu taarifa dhibbantaawwan 15 Ispaanish Madrid irratti dabaluu Donald Trump wal qabsiise. Pedro Sanchez ministeerri muummee Spaanishis haaluma kanaan Trumpiin qeequun isaa ni yaadatama jedha Associated Press. For the region without the United States presence and of a new reality for the Strait of Hormuz, obviously Blockade strategy. We all want the ceasefire in Iran and Lebanon to hold, with the ultimate goal to... His top national security advisors. I would just say that there was a discussion. Israel struck Iran, assassinating its supreme leader, Ali Khamenei. Khamenei was replaced. Responsible for the security of the western part of the Strait of Hormuz, and the naval forces from higher fuel prices as a result of the coercion and intimidation, terrorizing. Hours old already looks to be over. A short time ago, air raids. Artsakh. First of all, thank you for taking the time to meet with me. Thanks to your personal... Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii barootaaf egeree lammiilee Iraan miliyoonota hedduu irratti fe'amee ture haal duree tokko malee akka kaasu erga murteesseef waltajjiin mirkanii fuullee guyyoota as dhiyaatanitti sagalee argachuudhaan guutummaatti gamtaan Awurooppaa ulaagaa tokko malee kaasuu akka barbaadu pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen ibsitee jirti. Gombraatiin waajjirii damee alaaf dhimmoota alaa Kaja Kallasiin durfamu dhimma qoqqobbii waliigala Iraan irra taa'ee kaasuu irrattis ibsa kennee jira. Balballoomidhaan dhageettu. Daalli galoo galaanaa waliigala Riippaabilikii Islaamaa dubbii addaa dubbatan Ameerikaan tariitii yaaliiwwan tibba darbee Iraan irratti ni taasisa yoo jette maadheewwan waliigalaaf buufanni qoobsuma seentikoom tokkollee hin hafu jechuun dubbachuun dhagamee jira. Birgeedar Jeneraal Muhammad Akram ni akka jedhanitti tarkaanfiin Israa'elis ta'eetii Ameerikaan darbite Riippaabilikii Islaamaa irratti fudhatu waraana ededaa fi yeroon isaa dhumachuudhaafis hin dhiyaanneef dippiloomaasiin tokkos giddugaltummaan qabaanne gaggeessina jechuun dubbatan. Kanaafi waraana ba'aa gidduu galeessa atakaaroo Hizbollah gidira Gaazaaf West Bank Israa'eliin wal qabsiisee deemaa jiranis jarmiyaa mootummoota gamtoomanitti barreessan jarmiyaa mootummoota gamtoomanii Antoonii Guteres qaamni dhukaasaa fi waraanaan injifatu tokkos akka hin jirree fi qaamoleen hundinuu teessoo irratti marii qofaan furuu akka qabaniif yeroo dhumaatiif addunyaa kenna yaaddoo fi atakaaroo hudhaa diinagdeef qaala'iinsa keessatti egeree biliyoonota addunyaa akka hin dhiphifnes waamicha taasisanii kanaafi murtoowwan ejensi to'ataa niiklerii fi gabbisa yuuraaniimii idila addunyaa Raafael Maariyo Giroozi dhimma Iraan irratti baasanis wal duraa duubaan dhageettu. Jalqaba irratti nageenya addunyaa keenyaaf nageenyi biyya keenyaaf dhimmoota Gazaaf West Bank keessatti hiraarfamaa jiran teekni rabbii dachaa ta'e tumsee bisaan bira haa dhaabbatu. Addunyaan nagayaan tolti. Nageenyi dhaloota kanaaf ce'umsa egeree keenyaatiifis furtuu filannoo hin qabne. Peace has not alternative. Gabaasa maadhee miidiyaalee idila addunyaa wabeeffatan Al Jazeera, Al Arabiya TV, Hindustan Times, New York Times, Fars News, Times of India, Global News, Jantaka Report, Sputnik, TASS, Russia Today, Al Madiyya MTV, Lebanon, Jerusalem Post, Middle East Eye, The West Asian Report, Military Defense, Royal News, Associated Press, Reuters wabeeffatan bimbibba viidiyoolee kanaan gama qaama balballoomii odeeffannoo kiibxata galgalaatti ceena. رئیس جمهور آمریکا از اوضاع بد اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن زد و بر ادامه محاصره دریایی آن کشور
تأكيد. Brigadier General Majid Musavi declared that from now on, no missile with a منذ بدء الحصار وصلت مخزونات النفط الإيرانية إلى 49 مليون برميل. 60 يوما على بدء الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن والذي يجري الحديث عن أنه ستنشر صواريخ فرد صوتية وقد تستخدم by the United States last year. Rafael Grossi made the remarks. Pile remains. Where's it located and what we were before? Across the board, Democrats demanded answers. The strategy. Jarra digdamii tokkoffaa keessatti abjuun bara dukkanaa fi waraana addunyaa lammaffaan 1940 keessa addunyaa cinceessuu fi ulaa addunyaa hundatti danqaaf dukkana uume har'as pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp fi imaammata Israa'el guddoo ijaaruu keessatti ministeera muummee Israa'eliin Riippaabilikii Islaamaa Teheraan irratti baname atakaroo fi taphni qumara dinagdeef dantaa siyaasaa qulqulloota addunyaa wayita mankaraaressaa jirutti fi waraanni guyyoo kudhalama injifannoo taaraniin wayita xumurame jedhamee fi xiqqii kana baachuuf ammas maqaa dhuubaa fi duucha meeshaa balleessi nikileera qabdu jedhuun ajandaa taasifachuun guyyoota 39 darban keessattis abbaan Riippaabilikii Islaamaa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qondaaltota hogganoota waraanaa fi daa'imman kichuuwwan dhaloota egereef abdiitaan mana barnoota minaaf irratti misaayila Tomahawk jedhaniin kana leeles Ameerikaa ta'uun guyyaadii dhaloonni kun warra gaboof Ameerikaan amanteedha. Hojmata waraanaa kana keessatti gaagaamni dinagdee bu'uuraaleen misoomaa fi hiree fi hambaan dhaloota egereef guddina addunyaa keessatti mirgi olaantummaa hiree mirga sibiilii fi mirga dhala namaa dirriyaaditti hiitamuu caala wanti nama qaanessu jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa jarmiyaa mootummoota gamtoomanii utubaa jarmiyaalee idilaa addunyaa akkasumas mirga namummaa fi caayaa biyyoota addunyaa ta'es yeroo itti hiitanii fi seera mataa kootiin hoogganama jedhan barri 2024 fi 26 taajjabbiiwwan gurguddaa hordofsiise. Waraanicha kanas ta'e sanis ta'e lubbuuwwan gamaa gamanaaf dinagdeewwan bu'uuraa hedduun addunyaan akka fiilmii tiraajidiitti daawwatteef guyyoota 39 halkanii guyyaa misaayilotaaf warri teekinooloojii ammayyaa fi qilleensa keessa balali'uu danda'us qiyaamaa qabu buuseetiin booddeerra immoo hojmata dippiloomaasiitiin hunduu harkirraa yaa'eet dhaabbate. Keessattuu Ameerikaan pirezidaant Doonaald Tiraamp torbee tokko keessatti jechoota 10,000 ol gumaachuun afaan wal faalleessuun takka nagaa labsaa takka immoo noobeelii na badhaasaa yookiin ammoo addunyaa tana waggaa 3,000 jireenya ishii baraare gara bara dukkanaatti jijjiira jechuun yoo dubbatanis guyyaadii dhaloonni kun taajjabee tura. Jarmiyaan mootummoota gamtoomanis ta'e jarmiyaaleen sibiilii jarmiyaaleen mirga namummaa fi qaamoleen haqaa addunyaa hundi isaanii yeroo itti aangoo dhaban yoo jiraate bara 2025-26 akkasumas bara 2023 hanga 2026 yoo jenne wanti dhugaarraa fagaatu miti. Sababni isaatis haleellaa onkololeessa torba Filisxeemitti humni warraaqsa Filisxeemota Hamas Israa'el irratti baneen yoo xiqqaate lubbuun Filisxeemota 78 achi buuteen daa'imman irra caalaan dhabamanii fi kanneen 128 olii har'as dawaa dhabanii talalliidhaaf waywaachuu wayita jiranii fi dahannoo fi tika qoobsuma caayaa dhabuudhaan kanneen miliyoona 2.3 olamas yeroo itti gidirfamaa jiran ta'uu miidiyaaleen idilaa addunyaattis gabaasuu irratti argaman. Hojmanni olaantummaa seeraatii fi murteewwan haqaa akkasumas caffee jarmiyaa mootummoota gamtoomanii fi warri sagaleen qabna jedhan dantaa fi tapha isaanii akka Champions League Awurooppaatti siyaasa keessa facaafachuuf inni kun dantaa kan irratti hirkateetiin yaa rabbi balaa buusii keessa waan buusii jechuudhaan dinagdee qaraabachuu of baraaruu qofatti addunyaa deebite keessatti argamna. Addunyaa olaantummaan seeraa kabajaa fi mirgi namummaa dirriyaadiitti itti qaana'ee fi pirezidaantiin jabana addunyaa tokkoo fi utubaa addunyaa ta'aa jedhaniif biyya sagalee olaanoo aangoo murteessummaa qabdu United States of American utubaa dimokiraasii jechuudhaan dhaloonni bara baraan seenarraa barachaa ture guyyaadii ta mirga namummaa irratti yeroo isin bobbaatu arguu caala wanti nama qaanessuun jiru. Murtiiwwan konvenshinii 1949 fi murtiiwwan birmadummaa fi heerota waliigalaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii keessatti qaacceeffamanii fi dhaabbilee hojmaata sibiilii bu'uuraalee hawaasaa irratti tarkaanfii fudhachuuf abukaatoo
Washington ana jettee kan lafaa kaate United States of American aleellaa guddaa guyyoota 39 Israa'eliin battala kallattiiwwan adda addaa rogaan wal qooduun fudhachaa turan irratti lubbuu namootaatii fi dhaabbilee siviiliin alatti mooraawwan waraanaa hagoo akkam barbadeessin har'a saragaan ifaan ifatti mul'ataa jira. Ameerikaan galmi keenya walumaa galatti guyyoota 4 jechuun ulamaadhee warraaqsa Islamic Republic Islama Iran Revolutionary Guard Corps jedhaman qawwee keessan gaddachaasaa harka kennadhaa jechuun akka waan mootii ajjeesaniitiin biyyattii dhuunfatanitti fakkaachuun bololli siyaasaa fi tooftawwan boba'aa Riippaabilikii Islaamaa itti mi'aaye kunis abjuu ta'eeti hafe. Iraan inuma daranuu gulantaawwan veetoo paawar yookiin irree biyyoota sadeen addunyaatti afuraffaa taateet dabalamus xiinxaltoonni rogeeyyiin siyaasaa fi humna madaallii waraana addunyaa wayitta dubbata jiranitti. Dippiloomaasiin Omaanitti dadhabame akkasumas Jenevaatti waraanni booddee maayyaanee qabsifamee fi Riippaabilikiin Paakistaan Islaam Abad hojmaata kana biyyoota lameen waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbee lamaan booda ammas yaaddoo addunyaa akka hin taaneef falanika jetteetiin tattaafattus pireezidaant Doonaald Tiraamp paartiin isaan hoogganan mataa isaa bakka lamatti qoodamuun qaamoleen gumii seera waliigalaa yookiin 25th Amendment callisanii ilaaluu fi imaammata damee alatti fi dhiittaan mirga namoomaa sarbanni mirga sibiilotaa wayita raawwatamu Ameerikaan akka waan heera hin qabneetti paartiiwwan dimokiraatotaa utubaa dimokiraasii Ameerikaa jedhanis atakaaroo paartii riippaabilikaanotaan seenuu fi bakka bu'oonnii fi qaamoleen haqaa isteeta 50 yookiin ammoo seenetaroonni qaamolee olaanoo fi mana marii Ameerikaa keessattis utubaa murtoowwanii qabanis isaan afaan deebi'u inni kun murtoo dabaa kennaa inni kun murtoo dhugaa lallabaa kamtu kamii kamtu dhugaa fi utubaa haqaatiif abukaatoo jechuun hedduuwwan dhibatee akka cancalatti wal xaxaa ta'utu himama. Xaaxaaf xaxni siyaasaa Ameerikaa fi Israa'el deemaa jiran addunyaa keenya gara qaanqee labobba waraana addunyaa sadaffaaf xuuraatti deemsisuu danda'a jechuun biyyoonni humnaaf irree jabeeyyii 9 ol niikleerii yookiin meeshaa duucha addunyaa keenya gara ibidda belbelaatti deebisuu danda'u wayita hidhata jiranitti akka barbaadanitti anatu si eemaraa anaaf eemarami waanan jedhan yookiin ashuura si gaafadhe gabbarii qofatti addunyaan conqolofteet hafteeti jirti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp Iraan gabbisa yuuraaniyemii yookiin dhuuba gabbisa yuuraaniyemii ishii waliigalaa kiloogiraama 450 naa kennuuf murteessite. Iraan tarii taareen immoo Iraan biraati jechuun as deebi'uun dhimmoota Riippaabilikii Islaamas ta'e hojmaata dippiloomaasiitti hin dubbatin waan barbaadan jechuun atakaaroof boortaan siyaasaaf burjaajii siyaasaa isaan miidiyaalee warra lixaa hagoo hedduuwwan dhuunfachuudhaan taasisaa jiran inuma waraanicha babal'isuu fi ulaa galaana Hormuz dhibbantaawwan 20 ol dinagdeen boba'aa waliigalaa irra geejjibee hundi isaaniitu kiyyoo cancala fanjiiwwaniitiin hidhame. Akkamitti ulaan Hormuz hin banamne olaantummaa kiyyaan bansiisan abjuun akka gangalatan akka hin taanee fi gororri akka abbaan mi'eeffateef alanshata hin ta'u akkuma jedhameet mammaakamutti kun hundi abjuu ta'e. Gamtaan Awurooppaatii fi Jarmiyaan kaaba Atlaantikii Naashinaal Tiriitii Orgaanaayzeeshin neetoonis birmannaaf waamamnaan imaammataa fi dantaa biyya keenyaaf biyyoolessaa lammiilee keenyan tuqne irratti hin hirmaannu jechuun yeroon itti Ameerikaan waltajjii addunyaa gubbaatti qaanofteesse torbeewwan 3 darban ture. Kabajamtoota hordoftoota keenya. We've knocked out their air force, we've knocked out their anti-aircraft everything, apparatus, everything there. Close to enemy forces, raising tensions including the possible capture of troops in a wider confrontation. He claimed Iran has retained significant. Donald Trump will never under any circumstances succeed in his attempts to besiege our great nation or launch a full-scale ground invasion against us. We are all fully prepared to take this. Support the strait. Yeah, and so 20 million barrels a day, and right now they're at 80. Our aspiration is to enable the Iranian people to cast off the yoke of tyranny. Ultimately, قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن محادثات مع إيران تجري عبر الهاتف. أمام الكونغرس بشأن الحرب أن المنشآت النووية الإيرانية يفترض أن تؤدي في هذه الجولة لو بدأت. نعم، سهام الحديث بدأ تقريبا مع ساعات highly enriched nuclear material at close to weapon.
kasara guddaa Ameerikaa uwwisuu bira darbaniiti dhaabbileen maadheewwan biyyoota baha giddu galeessaa yookiin Gulf State Country jedhaman 9 bakka 26 barootaaf akka daa'ima harma xuuxatutti Ameerikaan boba'aaf qabiyyeewwan baha giddu galeessaa xuuxachaa turte hundi ukkaa'uun yoo dhiqaate mooraa kana deebisanii haaromsuuf qofa Ameerikaan baasii doolaara biliyoona 5.2 ol akka baasuu jirtus rogeeyyii fi herregdoonni dhimma dinagdee haalicha quba qaban tilmaamuu irratti argaman. Gama biraatiin keessoon White House-tti diraamaan adda addaa hojjetamuu fi maqaa kanaan ammoo hokkora itti ka'uu danda'u Donald J. Trump yaaliiwwan ajjechaa irratti taasifaman jechuun yeroo bitachaa akka jirantu dubbatama. Iraan wajjin waliigaluu yookiin rakkoon isaan Iraan irraa barbaadan dhimma waliigaltee haqaa taasisuu osoo hin ta'in Iraan guutummaatti dantaa dinagdee bobaatiif akka ta'es xiinxaltoonni rogeeyyiin seenaa waraanichaa quba qaban ni dubbataman. Erga 1978 Ameerikaa Iraan fi Israa'el michummaan isaanii addaan diigamee fi mootummaan Ayatollah Ali Al-Khamenei waggoottan 40 walitti gaarreeffachaa kan turanii fi halkanii guyyaa Iraan have not nuclear weapon jechuun abjuu keessaas kan baaragan pirezidaantiin 47ffaa Donald J. Trump bara 2015 pirezidaantii 45ffaa ta'anis waltajjiiwwan waliigalaa hojmaata dippiloomaasii dhimma gabbisa nuclearii Iraan irrattis akka ofii isaaniitti dhiitan ragaaleen gurguddoon ni dubbatama. Tarii waraanichi kun har'a galgala saaqame kan jedhu miidiyaaleen galaalchaa jiran haleellaan galoo galaanaaf Ulaa Hormuuz irratti Ameerikaan fudhatte maal hordofsiisuu danda'a? Nageenya addunyaa keenyaaf biyya keenyaaf nageenya Afrikaanotaa fi baha gidduu galeessaaf sibiilota addunyaatiif haa ta'u waraanni dhaloota egeree jaarraa 21ffaatiif admaleedha. Ce'umsi nagaa addunyaa hunduma keenyaaf haa ta'u nagaa addunyaatiif wal wajjin haa hojjennu. Peace has not alternative. And I saw that message coming up there as well. And again, since although there's been nobody's going to play games, I don't know. It depends. We have talks. We're having talks with them now, and we're not flying. It is the moment to electrify Europe. And finally, a few words. Reclaiming my time. So let's shift gears. Last time we were here, I asked you if 17,000 young people have been killed alone this year, the beginning of this year, by the regime. It's the striding shoulder to shoulder. I think that the real geopolitical problem is when you have لكن هذا لا يعطي عنوانا لعمل عسكري واسع. هذا يعزز مسألة Friedrich Merz has criticized the Trump administration for going into the war without any بفضل النظرة البعيدة للإمام الشهيد آية الله السيد علي خامنئي